jecha guyyaarraan guyyaa lakkaawwachaa osoo hin calleessu mataa hundaa keessummeessu fincillee kaayi. Boru jecha guyyaarraan guyyaa lakkaawwachaa osoo hin calleessu gonfataa hundaa keessummeessu itti fincilee kaayi. Itti fincilee kaayi. Oromoo kaayi. Ati Oromoo kaayi. Miti boru jecha guyyaarraan guyyaa lakkaawwachaa osoo hin calleessu gonfataa hundaa keessummeessu sifaa gayuu loli didii fincilii kaayi. Arras deebisuuf kaayi. Miti boru jecha guyyaarraan guyyaa lakkaawwachaa osoo hin calleessu gonfataa hundaa keessummeessu.
أنا دفع متى آها سفيان بدري وايو ويلكم تنافو الراس دي مخيا نجاي انجيرا دا يا بولي ينكيا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقوم هنو على انجيرا كيفن جرا دينن بيتيا ديبسوف بيتو ترى سقالي سربا عندك يا مويدو تبني تبا سقالتا ميتكاتي سنيفوتكو سقالين سا تابانا Welcome Baganagayan Sente Obolezo. Malim Bili Sabana. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Arra guyyaan guyyaa injifannoo waraana bilisummaa Oromoodhaati. Guyyaarraan guyyatti itti jirra insha Allah baga gammaddanii ummanni Oromoodhaa hundinuu gartee weerarri bilisiginnaan Oromiyaarraan labsite fashaluu isaa isin garsiifna. Sorgo abo sorgo biyyarraay baga dhufte sorgo baga dhufte gaafa wopo umbilis galata hala wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Indak ya musagalen keti mali mal jette sagale keti tikjo daiva Ammo idak ya mamma baga gammadee bagaan gammadee baga ummanni Oromootillee gammadee nje baga walumaanuu gammanne ummata keetitti salaamaddu akka diinni je'ee miti irra aannee jirra. beeyta silattuu beeyta wanni bilsiqinnaan karoorri bilsiqinnaa bakkan ga'u sirri amma duraatis numa fashalee kaarraa kunis fashalee ka sidaamaan dhufee fi kan debuubirraa dhufee fi ka hundirraa dhufee hundi fashalame bakka jirutti waraabeessi nyaate.
bakka jirutti fashale bakka jirutti adeero alhamdulillah bakka jiru wobo fashalee rabbi haa umrii har'a haa dheereysu umrii dheeraan bar ulii biyya qabachuu malee bar waraanaan nun danda'anii bar ulii. dadhabamnee jirra adeeroo dadhabamnee jirra woboon dandeehanii rabbii wajjin jira adeeroo oromoon ni zallamamte rabbii wajjin jira adeeroo Ay dhuga rabbumaan nu wajjin jira abbootii haqaatii bar nuti ganda keenya irratti ona keenya irra nu gubanii nu saamanii shamarra keenya nu jalaa akka alagaatitti bilsiqinnaan bar waan lammiin biyya biraa ummata Oromoo godhutti hin jirre godhu jirti. waan takkaa diinni nu oromoo irratti hin dalagin oromoo irratti dalagaadhaa jirti Takkaan dhageenya nuti waan tana tan mana namarraa gubanii limmata ati nyaattu sirraa ol baasanii sirraa saamanii dubras jala gudeedanii intala abbaa duratti gudeedanii takkaa hin jirtuu tana nuti takkaa gurraan hin dhageenyas nama akkana gabbaasanii kanarra shana kanaas takkaa rabbi nun agarsiifne amma dhalanni nuti. akkasi gaa kunoo rabbiin galanni haa ga'uuti woboon guyyaarraani waan amaararraa dhufe waan oromiyaarraa dhufe waan dabuubirraa dhufe waan soomaaliirraa dhufe ciciibsitee gubbaarra yaadhaa jirti adeeroo rabbii tokkichaa wajjin namni rabbi qabate waan dhaben qabu. Wallahi karaa keenya karaa haqaati bar. Akkasi jechuu duuba. Karaa haqaa namni tokko hogga gartee fi si dadhabee deebee guusa si kadhatee guusni isaatiin si dadhabee harka si kannataa beeka dhokkubatii biyya lama harkatti kannatan kanatti immoo booda harka nu kannachuu ta'is. Akkam ja'a gubbaan. Dachaa meeqatti karaa dhumaati asii achi karaan biraan jiru hogga gartee wanni inni guusni asii yaammate kun dhume khalaas wulii lolli inni fidu lolli inni nu loluu danda'u hin jiru jechuudha. Abiyyi amma lolaan laalee bar Oromoon ittiin if laala jee itti if laalu jira bar guyyaa sadii dhabamee jira bar hin jiru inni nu lola jira. Har'aa namichi Soomaalii tokko dhaqe bar Abiyyi dhabee deebi. Aboo waraana duubaa woboo iyyaasu jira woboon ciciibsuufi jirti. Waraanni Abiyyi Ahmad hin lolu. Waraanni Abiyyi Ahmad qawwuma namaa geessa malee hin lolu. Bakkuma fedhanittis yoo Suudaanitti itti erganis hin lolu. Yoo waraana bilisummaa Oromootti itti ergan hin lolu. Yoo TBN lafatti itti ergan qawwu humnuma geessaniifi haa galatoomanii garuu ijoolleen qawwee fiddee dhuftii haa galatoomtu. Sirri. Meeshaa ambayyaa tana qabattee si dhufti kuni bar waraanaa mi guusaa bar. Handamina. Guusa nu oolu jiranii haa galatoomanii. Guusa qabsoo Oromoodhaati. Egaa isnaabar fidanii qawwee amma Turkiyaa irraa dhufte tan ambayyootu tana sii fidanii dhufanii tokko kodhoonaan harka kannatanii achi guusaa mire. Guusee wallahi. Guusa reetuni bar namaa guusa si oolu jiru. Aboo rabbiin nu gargaare rabbiin waraana bilisummaa Oromoodhaa wajjin jira. Rabbiin nu gargaaru jira. Ummata keenya ka isaan gartee akka maletti cubbuudhaan gatu jiran kana rabbiin nu gargaaru jira rabbi. Amma keessa beeytoonni bar lafaa hedduu qabatan jaanii guyyaa lameen as dabarre kan. Aboodachii hedduu qabatan kaambii mootummaadhaa qabatan duubaa isiidhaa gaara keessa yaa'u jirtu woboo barbaanneette. Lafa hedduu qabatan jaanii amanni amata keenya Oromoo namni cabsuu hin danda'u cabsitee